amma tanagaa tokko sadee wadaajaa keessaa qalloo bareentu abbaa keeti hoo sadee wadaajaa keessaa tokko murawwaa bareentooti abbaa keeti hoo tokkommoo abbuma kan kee humbannaa bareentooti hoo takka abbootiiti rabbi duuba gaamma sadee wadaajaa kana bira anniyyicha kana bira dhagaa tokko ni kaayanii warri gammoojjii tokko ni dhufe jarri karaa majajjaba qaba kennaa jajjabdu qaba qalloos murawwaas humbanna biraas ni kaayanii anniyyicha kana bira qalloo biraas ni kaayanii dhagaa tokko humbanna murawwa moo diida deeme kana kuban qabu hangafa isaaniiti beekadhu ana odaa bultum yoonni nin jiruuf tanas keessatti siifin hima humbanna bareentoo quxusuudhaa miti ilmaan bareentoo keessaa qalloo irratti dhalatee miti qalloo bareentootis humbannaa bareentootis obboleessa isaanii murawwaa bareentoo odaa bultum jalatti raabaaru doorii fugugii fi laabaadorii bultumtu jiraa miti obboleessa isaanii hangafa jalatti galma ta'an wal kabajji abbootiin teenya waan ta'eef hangafa waan ta'eef murawwa jala ta'an kun seera sirna oromummaadha kanas beekuu qabda hangafni akka hangafattiif beekuu qabda quxusuun akka quxusuttiif beekuu qabda hangafniinis kan quxusuutiif hin beekne gawwaa hoggaa faarsitu abbootii danda'e hoggaa murawwa faarsitu qalloos faarsi waliin abbootii teeti humbannaas faarsi yookaan hin faarsinii dhiisi hoggaa if jaartu akka itummaa keetiitti qalloos humbannaas xummuugaas karrayyuus waammadhuuf jaari ilmaan abbootii teettee yaammadhu akka namni itummaa tantee jibbuun fakkeessin abbaan if jibbuun jiru qalloosituudha maal si jibba hoo murawwa humbannaasituudha maal si jibba hoo ilmaan abbaa fi jibbu garte akka nama gosaa wajjin dhalatinii akka nama shanyii hin qabnetti kophaatti deemuu dhiisatis qalloos akkasuma murawwaa kan kee fiyyaame hoggaa waan takka jaarrattu kabajamoo ishee Jamaal faan fedha laal kabajamoo ishee Jamaal Aliyyi kana haasawuu qofaa miti hujiidhaan mirkansaa hujii waldala garaamis isinii dhaabee gara barumsaatti waa hedduu bishaan isinii baasee sheekummaa isaatiin dhugaanaa lamni kun rakkata hanga baaletti shanyii isaa deemee hanga booranatti deemee hujiidhaan evidence isin jaa faranjiin ani hayyuudha isaan jechuudha faranjiin ragaan ati hayyuu ta'uudha tan hojii mul'iftee mirkansite maaliis as kadheessi ragaa hoggaasan hoggaa dhiheessiteef waan ati uummataa hojjette wanni uummataaf hojjette ragaan maaliis hin jaa hoggaasan sirraa fudhata hayyummaa ta'e raggaasisa akkanumatti hayyuu keenya maariyyoo keenya hin jirtu akkanni akkuma isin jettan kana abbuma argitan ogummaas dhufe ooma isin haasa'e qofaaf haasa'eef hayyuun hin jiru obboleessa kiyya hojjechuudhaani malee hin jiru waan hojjechisan galmaan gaheedha hayyuun kun hayyuu kijibaati moo yookaan hayyuu rabbi irraa ta'e moo hayyuu sheeyxaanaati gargar baafattee beekuu qabda sheeyxaaniinis hayyoota qaba gurguddaa hayyuu sheeyxaanaatiin deeggaruu jira moo hayyuu rabbi irraa ta'een deeggaruu jira adda baafadhu kaa hayyuun sheeyxaanaa hoggayyuu abdumaani si maraacha sheeyxaanni bar sheekaas numa ta'a abdiin si maraacha dhugaa dubbachuun beeku ni sodaata ni affanama ni jibbama sodaata ni najjeefama sodaata tanaaf Ustaaz Jamaal Aliyyaa kabajamanii Allahu akbar shafaa rasuula rabbii alaa tuufi isaan haa babal'isu ummataaf mirkansanii jedhu baankii lagaraames teessin hundaati taqalloo yookaan tamurawwaa taqarsii tabaalee tamilaamin osoo hin taane
hayyuun hoggaa waan takka gajjaaru tasaba hundaati jeeti gajjaara. Hayyuun gosan qabu kutaan qabu waan biraan qabu inni sabuma isaa beeka. Rasuul keenya fakkaata. Yoo fayyaan dhugaa haasa'uu baate gahan maraataan rabbi dhugumaan haasawaa. Wayi. Duuba gaa rabbi isaan haa barakachiisu isin keessatti. Osoo waa takka uummataaf tan ijaan argite itti amantu osoo hojjetin hayyuudha jettee garte suuraa maxxansuudhaan namni ati hayyuu gootu hin jiru. Faashinni kanaa dabree jira. Bada'ummaadha sunis jaahilummaadha. Mee maal sii godha hayyummaa isaatiin hoggansin jee ragaa sannaa deessitee hayyuudha jechuun mirga qabda. Dhalootaan akkas jechuun mirga qabda. Dhaloonni kun maal godhe sin jaa hojiidhaan. Ati lallabdee fi suuraa maxxansaa ooltee fi miti kan hayyuu isa gootu. Evidence ragaa wajjin. Maal akka inni godhee hojiidhaan mul'ise waan lallabee fi miti maas waan jechoota dubbatee fi miti noo. Jechoota dhiira meeqatu dubbatee jira. Jecha miti. Jecha gara hojiitti jijjiiruu dubbiin. Kan sabni keenya barbaadu. Saba keenyaafis ka fayyadu jecha miti hojiidha. Hojiidha. Diinagdeedha. Ispoortiidhaan moohuudha sabni keenya nuti moboota saba keenyatti leenjeef. Ispoortiidhaan moohu. Baaskeetbooliidhaan, futbooliidhaan, voolibooliidhaan, boksiidhaan, kaaraatiidhaan. Saayikiliin, koors, mootorsaayikilaan, diinagdeedhaan, biizines, xayyaara oofuudhaan, markaba oofuudhaan, shamarran keenyas hostas ta'uudhaan akka hantuutatti dhaloota goda keessa deemu sodaate noo asirratti gootummaa isaan barsiifna. Miidiyuma kanaan, miidiyaa feesbuuk kanaan, miidiyaa guddaa caalaatti fayyadamuudhaan dubbii miidiyaadha miti beekumsa malee. Dhimmi keenya miidiyaa teenya wanta tole no. Biyyarraa hoggaa shamarran keenya baafnu. Shamarran bariisa akkatti tolchan beekan. Shamarran maashina hunda akkatti huccuu miicuu beeku leenjifaman. Dhiira konkolaataa akkatti oofu beeku. Kan manjaa fagaadhitti qabu. Kan piizaa tolchu. Xiqqaatu kan muuxannoo qabu biyyarraa baafna. Kan baraa keessatti dallaalli baasee du'u miti. Kun dhaabbachuudha qaba. Ammas jara tokkotu jira. Jara tokkotu jira. Hoggaa maallaqa sirraa fudhachuudha kan. Ati shanyii bakar waaree shanyii yaayaa illisiree shanyii jarra abbaa gadaa maarriyyoo jeetu warra faaruutu. Ayette gaatis. Hoggaa sirraa walitti qabatan duwida sitti galan si quban qaban. Kanas dhiisi. Ati fin beektu namni siima shanyii bakar waaree ta'u. Shanyii abbaa jifaar ta'uu kee fin beektu maa shanyii abbaa jifaar. Shanyii kumsaa moorodaa shanyii wanta ta'uu kee fin beektu ati shanyii waaqa guutuu ta'uu kan maali.